Akkam jirtu fayyaa keessanii maqaan kan kun Nasreddin Jamal Ahmad jedhama kan inni jiraatu biyya Ingiliz magaalaa Birmingham jiraata lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaanii dararamaa jiran abbootii keenya haadholii keenya mootummaan fala atattamaa akka kennu gaafachuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan Oromoonni addunyaarra jirtan hundinuu ani ergaa gabaabduun isin dabarsu lammiileen Saudi Arabiyaa keessatti argaman mana hidhaa keessatti dararaa keessa waan jiraniif mootummaan Itoophiyaa fala akka laatee fi gara biyyaa galchu isin gaafadha. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan koo Amin Abdul Qadir jedhama. Lammiilee keenya kan yeroo ammaa biyya ormaa keessaa fi biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkoon adda addaa waggaa tokkoof walakkaa olii fi kan achii gad waggaa tokko akkasuma baatilee hedduu lakkoofsiisanis rakkinni rage kun daranti cimee waan itti adeemaa jiruuf haala yaaddessaa keessa ga'ee jiruuf qaamni dhimmi wanta kana ilaallatu hatattamaan akka furmaata waan kanaa ijoollee obboleeyyan keenya kanaaf fidu kabajaadhaan gaafanna. Abdi Ibrahim Najar Ingiliz irraa ijoollee Saudi Arabiyaati birmachuu fi qaba. Atantamaan ijoolleen tuni mana keessa jirti. Sagaleen haa ta'amu fi qaamni inni ilaalu kamiinuu miidiyaanis ta'e kamiiniyyuu atantamaan furmaanni kennamuu fi qaba. Bakka jirtan hundaa sagalee ta'aa fi. Koda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataanu dhabnee garaa nu gobachuun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ummata Oromoo fayyaa keessanii nagaa keessanii. Dhaamsa tokkoon qabaa ummata keenya kan Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jiru kanaaf sagalee haa taanu qaamni dhimma ilaallatu ijoollee kana waggaa tokkoof ji'a 3 waggaa tokkoof ji'a 2 waggaa tokkoof ji'a 5 namoonni akkana mana hidhaa keessa turan waan jiraniif jecha qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana laalee ijoollee kana gara biyyaa nu galchanii furmaata nu kennanii jechuun barbaada. Dhaamsi kiyya kanuma galatoomaa ulfaadhaa. Koda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataanu dhabnee garaa nu gobachuun. Akkam nagaa jirtu maqaan koo Bashir Amanoo jedhama. Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadiin jiraata. Uummanni keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa daramaa jiru mootummaa atantamaan fara barbaadee gara biyya isaanii galchuu oolu. Uummanni keenya achi keessa lubbuun isaanii badaa jira. Kanaafuu mootummaan atantamaan fara barbaadee biyya isaaniitti Koda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataanu dhabnee garaa nu gobachuun. Hidhamuu fi dararamuu ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran ilaalchisee jechuudha. Ergaa gabaabduu mootummaa kanaa kan qabu. Wanni isin beekuu qabdan ijoolleen kun hatanii biyyaa hin baane, ajjeesanii biyyaa hin baane, balleessanii biyyaa hin baane, rakkinatu biyyaa isaan baase. Uf jijjiirra maatii keenya jijjiirra jedhaniiti kan isaan biyyaa ba'aniif. Bilis waa'ee siyaasaatiin wal qabsiistanii ijoollee tana dararuun azabuun cubbuu guddaa isinitti ta'a. Rabbi birattis nama birattis kana dhiisaa. Koda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataanu dhabnee garaa nu gobachuun. Shabaar kifun dalaman Oromoo akkam jirtan nageenya kiyya bakka biyyoota sana qabu maqaan koo Rasheen jedhama iddoon jireenya koo Saudi Arabiyaa ergaan darratu barbaada ergaan keessa lammiileen keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa garaa keessatti dararaa guddaa argaa kan jiran gara biyya isaaniitti akka nu deebi'an gaafanna qaamni dhimmi ilaallatu yookaan mootummaan dhimma kana irratti gadi fageenyaan nu hojjetee lammiin keenya hidhaa dararaa kana keessaa akka gara biyya isaatti nu deebi'an gaafanna galatooma. Koda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataanu dhabnee garaa nu gobachuun.